Khurfiin aadaaf artii teenya torbaanota lameen dabran sochii tuuta sarkas dirree dhawaa mil'achaa turuun keenya ni yaadatamam. Mil'ata keenya torbaanota lameen dabreetinis miseensotni tuuta artii fi ispoortii sarkas dirree dhawaadhaam hojiilee hojjechaa jiraniin bu'aawwan gaarii biyyaafis magaalaa dirree dhawaatiifis galmeessaa jiraachuu himanii jiran. haa ta'uutii garuu hanqinootaaf rakkoowwan garagaraa isaan qunnamee bakka leenjiitii fi mi'oota leenjiitiin araraafamaa jiraachuu isaaniitis himatan. duba qaamotni dhimmi ilaallatan deebisaa kanaaf kannan yoo jiraatan deebinee kan dhufnu ta'uu isinitti himnee khurfii teenya golabuu hin dagattan. har'a qaamni dhimmi ilaallatu keessattuu koomishiniin ispoortiif dargaggoo bulchiinsa dirree dhawaadhaa rakkoo tuuta artiif ispoortii sarkas dirree dhawaatiin wal qabatu qaamota furani keessa tokko ana jechuudhaan deebii nuu laateeti jira. nus deebii isaa kana qabannee hunno dhiyaanneeti jirra. akka nu hordoftan kabaja olaanaan isin afeerra. kutaan qophii khurfii teenyaam deebisaa barbaachaaf gara koomishinii ispoortii imaluudhaan koomishinara koomishinii ispoortiif dargaggoo bulchiinsa dirree dhawaa koomishinar Firaa'ol Bulchaa dhufeeraa waliin turtii taasisneen waa'ee sarkas dirree dhawaadhaa gaaffiiwwan qabannee imalleen duratti wayita haasoynu sarkas dirree dhawaa magaalaa teenyatti daawwiiwwan garagaraa agarsiisuun tuuta beekamaa tahuu yaadannoo olaanaa kan qabu sarkas dirree dhawaa imalmaanaa daawwachaa kan guddate tahuu yaadannoo isaa nu taphachiisuudhaan marii keenya kan jalqabne. waa'ee sarkas dirree dhawaa jalqabatee ati guyyaa inni itti hundeeffamee bara 1988 naannoo akkasiiti. Walumaa akkuma jiru ta'eeti nuti gaafa ijoollee ni yaadadha. Meedaan astaatqee keessatti, meedaan hariiroo keessatti waan adda addaati torbaanirraa guyyaa 15irraa ivantiilee adda addaa qopheessaa daawwachaa ture nuti gaafa ijoollee ni yaadadha. Wanni sana immoo yeroo ammaan taraan jiru. Wanni sana akkatti fuuf waan isin yaatiyya. Illee deeggarlee wanni akkasuma odoo jiraate jiraachuu qaballee jeetiin itti amana. harta kun immoo yeroo ammaan tana xiqqishoo qabbanaa jira. Even if qabeenya nuti qabnu keessaa takka sarkasii kan nuti itti fayyadamuu wallaallee immoo biitii alaa toornaamentii adda addaa yookaan immoo ivantiilee adda addaa ittiin fayyadamaa jirtu jiraate takka sarkasii jechuudha. biyya adda addaa amma fakkeenyaaf Ramadan furachuu ni dandeenya. Speen jira naannoo sana. Wanni inni dalagu jiru ani yaa nuti gaamaa ijoollee maasharaatti keessa guddattee dhiyeenya wal beena beeta. Kanaafuu itti fayyadamuun dirqama taate jechuudha. Guutaa takka dahaba si harka jiru akka gartee waan hin taane ilaalta. Akkuma beekaniin mana eeganii jaanii mi'a. Kanaafuu haani fudhatee bardoo fudhatee eega. Haani fudhatee muka fudhatee eega. Haan qawwee qabatee eega. Nama akkuma beekaniin mana eeganiiti. Kanaafuu waan fi abbaatu tiifata. Deeggaruudhaaf nuti akka gartee waajjira dargaggoo fi ispoortiidha. Deeggaruudhaaf akka duri daran deebisuudhaaf gama keenyaan qophiidha jeetiniin isiniif himuu barbaada. Wanni jirtu tana. tutni artiif ispoortii sarkas dirree dhawaa waggoota 26 dabraniif ogeeyyilee gita hojii artiif ispoortii jimlaastikii irratti bakka buutota horachuudhaan magaalaa dirree dhawaatiif
gumaacha ol'aanaa taasiseeti jira. Sarkas dirree dhawaa dargaggoota naamusaa fi amala gaarii akka qabaatan ga'umsaa fi xiinsammuun akkanumattuu abbootii ogummaa akka ta'aniif hojjechaa kan jiruu fi sochiiwwan isaa waggoota 26 dabran bu'aa bahiiwwan hedduu keessa dabrus inni amma sochii keessatti jiru gartakkeen qabbanaawaadha jechuun kan nama dandeessudha jam. Leenjisaan tutichaa Anwaar Amin. Sochiin inni gaggeessu jiru hedduu bareedaadha jeetiin yaada. Haala duraanirra hedduu ol fooyyee jira amma sadarkaa takka ol ka'ee jira jechuudha. Sarkas dirree dhawaan Itoophiyaa keessa qofaa miti biyya keessa qofa osoo hin ta'in akka alaattis dorgommii adda addaa irratti hirmaachaa sadarkaa bareedaa bahaa sadarkaa takkaffaa lammaffaa sadaffaa ilaa sadiitti yeroo hedduu gizee deemu takkarraa ilaa sadii qabateetuma dhufa. Akka biyya keessattis jimnaastikiin gizee dorgomu takkaffaa fi sadaffaa takkarraa ilaa sadii hin dhabu. Ijoolleen dirree dhawaatis amma isa artiidhaaf dhihoo waan ta'aniif jecha dhihoodha jechuullee hin dandeenyu dhihoodha jennee dhaabuu hin dandeenyu. Sarkas dirree dhawaa maali artii jechuun dirree dhawaadhaaf bakka artii nu irraa burqite jennee waan yaadnuuf jecha ijoolleen isa artiidhaaf dhihoodha. Dilas nama haariin artistiin haariin sarkasis dhufanii gizee jooyin godhan hedduu irrakkatan waan ciqanninuuf qabachuudhaanis ogummaa fudhachuudhaanis dafanii jijjiiraman ammaayis yeroo nuti daleenus yeroo gahaa miti. Wantoota akkanaatiin ijoolleenis hedduu aktiiviidha. Hedduu sarkas amma akka addunyaatti yoo laalle malee sarkas Itoophiyaa akka ja'amu dirree dhawaa qofa osoo hin ta'in sarkas Itoophiyaatu akka addunyaatti yoo dorgomsiisna. Keessaafu Afrikaa keessatti seentara jechuu dandeenya. Sarkas Itoophiyaan akka Afrikaatti artistoonni tokkoffaarra jiran jennee waan ni godhuu dandeenya. Sadarkaa kan nuuf dandeenya. Waan idaleena qabeenya kan idaleena lakkuma jechuun ittuma dalagaa deemnuuni bakka haala jiruu keessa seenta. Jiruu keessa jireenya keessaa jiruu ni malu. Yoo likki daleedee obsitee daleedee akkasitti carraan kunis duraan hin jiru ture amma gaafa keenya carraan akkana hin jiru ture. Usteetuma fubbaan gara galteetu deemta. Amma rakkuma carraan dhufee jiruuni biyya hedduu deddeemta jechuudha. Biyya alaatti deeman biyya hundi deddeemanii dhufan jechuudha. Yaa'u hedduu dilas guutamuu baattus yaa hangi gartee sila xiqqishollee taatu wayyaadha akka duraanirra yenneeti fudhanna. Maaliif yoo ta'e gaafa nuti eegallu sanii fi amma xiqqishoo lawuxii ni qaba. Amma nuti siinarii waan ta'aniif jecha wanni dalagu jirrus nuti ijoollee nu gadiitiif ta'antu yenneeti wanni daleenu asuma keessattis amma goora kanatti biyyoota biraa deemnee dhufnes waan gartee irra jiru ifiif guuttachaa yaa'u jira. Baay'ee yeroo hedduu ijoollee nu duubaa dhufte eenyu waan dalagu ni beeyna as keessatti hojii meeshaa gartee isaan barbaachisaa san hunda ifiifi binneefi achi guruppii nama 9 waan ta'eef jecha yeroo dheeraa guddiyaanu waan barbaachisaatis godhaafi waldii garaa yaa'u jira jechuudha as keessatti. Ira guddaa bakka itti shaakala goonu rakkoo jira. Rakkoon jiru yeroo dura amma sarkasuu gizee eegallu gizee daleessisnus ABC jenneeti bakka sadiitti addaan funeeti kan ijoollee daleessisnu. Jechuun already ijoollee karaa alaa deemaa qophii agarsisaa shoo agarsiisanii jechuun. B jechuun immoo ijoollee gizee ala deeman bakka isaanii bu'anii akka hojjetan kagoon. Ijoollee sanirra qashoo sadarkaadhaan kan gabbu'an. C jechuun immoo ijoollee ganaa ammaan tana haaree jooyin godhu jiran ka ganaa eegalan faadha. Bakka sadiitti akkanatti addaan funee illa. Garuu ammaan tana dhaabnee jirra akkas. Ijoolleen galgala dalagan B fi C'n immoo C'n isniina arbaa fi jimmata dalagan. B'n immoo salaasaa kamisaa fi sabtii dalagan. Guyyaa dalagan isaan galgala immoo isniina irraa eegalee ilaa sabtii ijoollee Eetu dalaga. Ijoolleen sana akka hin daleene amma dhaabnee jirra B fi C dhaabnee jirra completely jechuudha. Wanni dhaabneef akkuma agartanitti sibiilota jira mana kana keessa. Kana duraas walgahii adda addaatu jira walgahiidhaaf ja'anii nu baasan meeshaa asii guuran wantoota adda addaatiin rakkina adda addaatiin ijoolleen B fi C yeroo hedduu hin daleedu. Nuti immoo gizee gamana deebinu ijoollee meeshaalee asii guurame ifirraa gama takkasiisaa hoggantoota mana kanaas hogganan bira dhaqaa kadhachaa maal godhaa yeroo hedduu akkasii rakkamaa turre. Amma immoo yeroodhaaf xiqqashoo walgahiin nurraa dhaabbatee jira. Garuu meeshaaleen dhufanii seenan hedduu nu rakkisaa jiran. Istiiluun ammallee sibiilota kanaa jiran nurraa hin baane dila amma yeroo hedduu deddeebineetis gaafanne amma kantiibaa keenya Kadir Jawaarii fi komishinarticha bulchaa
isaan lamaan walitti qindaa'uudhaan isaanii hojii haasawanii nurraa baasuudhaaf qophiirra jiran kanumaan isaanis galatoonfachuu barbaada. Miseensotni Sarkas dirree dhawaa fedhii fi ga'umsa olaanaan ogummaa jaalatan hojjechaa jiraatanis rakkoowwan yeroodha gara yerootti isaanitti qunnamuun keessattuu bakka leenjiitii fi meeshaawwan itti hojjetaniin wal qabatee hamma hojjechuu barbaadan osoo hin hojjetiin akka galaa jiran himatan. Kanaaf qaamotni dhimmi ilaallatu qabxiiwwan kanneen irratti fuulleeffachuun osoo nurraa fure jechuunis ni gaafatan. Bikka kanatti immoo rakkoo guddina qaba. Durra ilaa amma qabne takka wani nu guutame jiru. Jira miti bakka akkuma qaamni miilli keessa miidhamneef malee waan takka waan haaree waan barattus hin jiru. Bakka akkanumatti kunu seeftiin hin jiru. Inna waan takka faa meeshaa takka faa utuma bitatee godhis jira. Maallaquma keenyaan binnee Uno akasi gogolan namale waan takka kanu goran takka hin jiru akka idda bilaash dhiisu yenne adaraasha kana raawu gizmee kan waasu fafarani sababa wanti nu godhe bulchiinsa dirreedhaa kadir kanaatu waan hawwii ispoortii turgummaaf qabuuf jecha tokko akkana kun azira malee sila akka ummata kaanin hin jiru yenne yaada jechuudha. Maal jeetiin si ibsa seete gaaffii bareedaadhaan gara gaafatte. Wanta kana nama tokko niin gargaara oggootte nama gadi bu'aan waan san keessa beekuutu depend waan san gartee qacoollo waan beekuuf jecha irrinaa fi maal akka guutamuu qabu nama beekuutu si gargaara gaaffii bareedduu na gaafatte kana maal jeetiin siifsa amma firaasholiin maatii gartuu kana yaa'u deeggarsaanii nuti waan diles qabaannee binnuu miti kanaan ol nu barbaachisa dalagaa amma nu dalaynu kana nama sadii afur gubbaarraa gara gaggalta yokka dingataa gartee jira. Eega qabamte eega yookiin osoo lafan tuqin eega xiqqisho kontirool taate booda lafa bu'uuni malda yaa'u maaliif yoo ta'e goddaamina dilessi wanta osoo hin tahin seeftiin waan barbaachisa hojii daran seeftii waan ta'eef jecha asuma keessa meeshaa garagaraa silaa dalaguu qabna gen kana hunda maallaqa waan ta'eef jecha ijoolleen ammaas dalaydus barattoota baay'inaan warra hojii qabuu miti kana silaa nama nu deeggaruu qabaannee hedduu daslu ja'a irra guddinaan. Gina ammoo akkasuma ta'eetis warri nu deeggaru jirus ni jira amma fakkeenyaaf bulchaan keenya kabajamoon obbo Kadir Juwar gaafa ispoortii koomishin jiru hedduu nu deeggara ture maaliif qacoollootti gadi bu'ana waan keessa beekuuf jecha akkasuma biiroon aadaa fi turizimiitis akkasuma nu gargaaruu turani hedduu galatoonfanna maaliifu akkasuma itti fufinaan akka nu gargaaran feene wanta kana gadi bu'an amma meeshaalee gartee amma fakkeenyaaf la teebila kana gartee amma teebilli kunis dilas nu daleessisu yaa gruppii keessa waan jiru jecha gruppii takka keessa dalagaa torba saddeeffa dalayna amma sibiila kanaas gartalaan akkati dalaynu dhabne kanaas caccabanii jira nama materiyaala kanneen amma chaayinaarraa ifumaaf fidanne warra gartee hojiirraa bahee waan akkati dalaynu dhabne lafa taa'u jirurraa amma kanneen hundi ogsilaanu guutamee hedduu gammanna maaliif hojii fooyyeessu waan ta'eef jechuudha. Annaa akkasuma firaashaas annaa hedduun isin galatoonfanna. Hedduu amma fakkeenyaaf sibiila amma asaa kunis takka silaan irraa ka'e bareedaa ture lammada firaasha feena qatti dalii nu qofa odoon ta'een qatti waan haaree gizee barattu firaasha fees akka ati miidhamne yeroo takka yoo miidhamte bakka arra hin daleedu san booda caccabtee firaadhumta akka san hin taaneef amma biyya chaayinaatti kan hin dhagee dhufe firaasha akkatu itti barannu firaasha guddaa ati miidhamne jechuudha waan haaree waan borachuu feetus bakka difratiidhaan daleeda san booda akkasitti sodaa malee jechuudha sodaa malee waan daleeduuf waan sanni fidda amma asirratti niin dalaga yoo ta'e niin cabaa ittee yaadda waa lama yaadda jechuudha dalagaas narraa baddii ittee yaadda niin caccabaas ittee yaadda tanaafuu waan kun yoo nurraa guutame bareedaa jennee tura hanga muraasa takka illee waan nu guutame takka hin jiru jennee silaa nu yaadan waan kana daranii daleena jechuudha. Gaaffii miseensotni Sarkas dirree dhawaa kaasan keessaa inni ijoon rakkoo bakka leenjiitiin wal qabatu. Rakkoon bakka leenjii isaan himatan galma mana qopheessaa bulchiinsa dirree dhawaa yoo ta'u al takka walgayiidhaan duraa qabama. Amma immoo erga weerarri koronaa dhufe as meeshaawwan garagaraa keessatti kuusuudhaan akka dura danqamee jiru himatan qabxiiwwan kanneen irraa furuudhaaf qaamota hojjechuu qabu keessaa tokko nuti kan jiru koomishiniin ispoortiif dargaggoo bulchiinsa dirree dhawaadhaan qaamota dhimmi ilaallatu waliin sochii jalqabneeti jirra koomishinar Firaa'ol Bulchaa. Iddoo hojii ol qabatee hanqinoonni ni jira. Isaan qofa miti bakka adda addaatu hanqinoota hedduu jira.
وقال دبر خنا كوفيد قرتين وفي نجم كاتا وانتسن سبورت مخانا ودلقودا تاني فايتين قاعد جيتنا فكاتا أما مو تفوفون در كما تاتي هوجي فكينيا فما دينيا خنا إيفنتي أدادني كوبسنا جنني يعني نجر ورون دياسبورا ورّي ما قرتي خطة غرامنا قال مم منسترا أفيرا قريم سنرتي أكدر دو تينما كوما تكا على طول يعني في إيفنتي أددا كوبسو داف كسبورتي خبا ميلا توني مالا وانا تورنامنتي توني مالا هو لقى ميدا تكشو تناجي فولي توني مالا والدرقمي سايكلات توني مالتي تكمو هوجي وانت باشاننا تكا سركس جنيا نجر سنة غيزن يدولي كنا غنرتي capacity isaan qaban baafatanii akka gartee mul'isuu danda'an nutu haala mijeessuu qaba jechuudha. Meeshaalee takka jira meeshaalee I think keessan fakkaata meeshaan isaanii meeshaa gartee mass miidiyaati. Isin hojiin isaa so'inii meeshaa sana achirraa bahu qabdi. Hoggaa baatee I think dachinni waraara inni bal'atti san shaakalii godhuu danda'ani. Abbootii qabeenyaa warra sila ispoortii kana keessa warra dabaree warra deeggaruu danda'us isaan hojiin isaa so'anii furmaanni rakkoon hundinuu furmaata qabdi jedhan. Rakkummaan takka illee furmaata hin qaban hin jirtu. Kanaafuu bifa sanitti itti amana. Dur daran ispoortii tanaa fi dargaggeessa kana akkamitti walitti simsisanii deemnaa waan jiru dalagaa bareedaa dalli jettanii abdii qaba. San immoo kan nama gargaaru rabbi abdii irraa qabna akkasuma tana fakkaatti. leenjisaan sarkas dirree dhawaa dargaggoo Anwar Amin tutni sarkas dirree dhawaa waggoota 26 hojiiwwan sarkas irratti wayita hojjechaa ture qaamotni deeggarsaa keessattuu dhaabbileen tola ooltotaaf miti mootummaadhaa isaaniif tumsan jiraachaa turuu himuudhaan erga waggoota dhihoo as garuu haala qabatama biyyaatiin dhaabbileen tola ooltotaaf dhaabbileen miti mootummaadhaa hariiroo isaa waliin qabu adda citu isaa yaadachiisam bu'uura saniin rakkoon diinagdee olaanaan isaan qunnamuu dargaggoota isaan jala jiru utubuu fi gargaaruudhaaf rakkachaa turuu yaadachiisuudhaan fala kana arkachuuf jecha gara koomishinii ispoortiif dargaggoo imalanii turuu yaadachiisam bu'uura kanaan koomishiniin ispoortiif dargaggootiif waggaatti isaaniif deeggarsa turuu yaadachiisuun waggoota dhiyoo as garuu deeggarsi achirraa nuuf taasifamu nurraa citeeti jira kanaaf qaamotni dhimmi ilaallatu osoo nu gargaaranii jechuun himatam. Tokkoffaa faayinaanshaaliidha. Mootummaan jechuun godhuu ni danda'a wanni isa qabu hin jiru. Sarkas dirree dhawaa ni beekan ammaasis ammarraa eegaleeti miti durirraa eegalee hooggantootni dirree dhawaa hoogganaa turan durirraa eegalee ila ammaa ka jiran ni beekaniin sarkas dirree dhawaa even rakkina keenyaas itti himachaa turre jalarraa durirraa eegalee ila ammaa ka jiranis ni beekan rakkinni keenya tokkoffaan faayinaanshaaliidha. Maaliif mana kana ka dalagan ijoollee dardaroota tokkoffaan lammaffaan daa'imootaa jira sadaffaa immoo wanni irratti xiyyeeffannee daleenyu ijoollee istireet irra galan godaanaa ja'an ijoollee galan ijoollee san irratti እና ijoolleen san immoo gizee gamana dhufan dur waan itu gargaara ture dhaabbata alaatu gargaara ture sarkas ijoollee xiyyeeffannaa guddaa ka godhan ijoollee godaanaa irra jiraatan ijoollee san olii qabanii nyaatanii kan namaa fi ka taaksii ja'anii ka tiraanspoortii ni kanneenaaf ture. Akka tasaa ta'ee haala biyyattiitiin isaanis nu keessaa bahanii ture yeroo san irratti eegas booda ni dhaabbate wanni kun garuu nuti hin dhaabne already faayinaanshaali ka isaaniif taaksii janninee kanninu nyaataas yeroo hanga takka kan nuufi turre eegas booda ni dhaabbate nyaanninis faayinaanshaali keenya qaqallannaan ni dhaabne amma garuu ijoollee godaanaa san walitti qabu hin dhaabne ijoollee godaanaa irraa yaamaa as dhufanii akka dalagan karaa araaduuta adda addaa akka hin deemne ispoortii irratti yeroo isaanii akka guban barnoota akka baratan jajjabeessaa turre.
እና waan kana jabeessinee itti deemuudhaaf ammaasis mootummaan nu gargaaruu qaba jeetiin sanifu mootummaan wanni nu gargaaruu qabu jee kanii yaa tokkoffaa faayinaanshaali yoo dandeenye nu gargaaruu qaba lammaffaa immoo iddoo itti daleenyu akka agaramu kanatti meeshaalee reefuun tanaas dubbadheetiin jira walgahii adda addaa jira sibiilota keessa jira kan wantoota kana waan jiraniif jecha yoo dandeenye iddoo akka nuuf kan nutu ni ijaaranna fakkeenyaaf wantoota akka dachii nuuf kannan nuti irra ijaaruu dandeenya fakkeenyaaf amma naannoo biraa kan nu jiran amma Finfinnee yoo laallee dachiin kannamee fi seentara guddaa irra ijaaruu jiran akkasumattis Hawaasaas yoo laallee kannamee fi seentara guddaa ijaaruu jiran Baardaaris naannoo Amaaraa akkasumatti ijaaruu jiran sanirraan wanni isaan gadu nu godhu bakka itti daleenu dhabuudha malee isaan hojii waan janneetii miti amma fakkeenyaaf gisee jimnaastik wal dorgommii deemnu Dirreedhaa keessa seentara kana qofaa jira jechuun ijoolleen Dirreedhaa artii hangam takka dandeessii waan joosiif ibsuuf as biratti nu bira seentara kana qofaa jira gisee amma fakkeenyaaf naannoo Amaaraa yoo laalle yoo xiqqaate sarkas 20 olii jira sarkas 20 ol san dorgomsiisaniiti cuunfanii san keessa best of best filanii fidanii nu hojii dorgomsiisan nuti immoo tokkichaa kana qabna tokkichaan kun immoo dorgomnee nama takaffaarraa ilaa shanii bee fuunee deemna gisee achi dhayne immoo warra akkasii best of best jaanii seentara 23 20 sanii olillee ta'uu mala dorgomanii dhufanii sanii hojii gisee dorgomnu yoo xiqqaate takaffaarraa ilaa sadaffaa hin dabnu ijoolleen Dirreedhaa aartiidhaaf dhihoodha qabachuudhaafis dhihoodha waan uumamaan qabna jeetiin yaada sanifu waan kana mootummaan irra dalagee akka biyyattii keenyaatti sarkas ol bahee hangaa'ee akka mul'atu akka godhu abdiin qaba lammaffaa immoo akka biyyattii keenyaatti akka Itoophiyaa qofatti osoo hin ta'in akka alaatti already sarkas ambaasaadar Itoophiyaati jeetii yaadu maaliif amma sarkasii jira naannoo hundarratti walitti gurmooynee jira mahabara uumnee jira waldee uumnee jira waldeenii san immoo ammaan tana waan guddaa dalagu jira san keessaanis miseensa takka እና waan guddaa dalaguuf deemna saniifuu hanga dandeeyutti mootummaan biyya keenyaatis bilchiinsa deeggarsa akka nu godhu abdiin qaba koomishiniin ispoortiif dargaggoo Dirreedhaa qaamota sochii ispoortii irratti hojjetan deeggaruudhaaf dhaabbata hundeeffame ta'uusaa kan yaadachiisu koomishinarri koomishinii ispoortii Firaa'ol Bulchaa dhufeera. Sarkas Dirreedhawaatis koomishinii isaaniirra waggaan deeggarsa 50,000 arkachaa turuusaa yaadachiisuun sababoota garagaraan waggoota lameen dabre osoon kannamiiniif hafeeti jira jaa amma garuu marihanneeti jirra rakkoo isaanii furuudhaaf deeggarsaas isaaniif taasisuuf maallaqa isaaniif murtaa'e qaboo yaa'itiin qabnee laachuuf qophii ta'uus himam. Waadaan amma dura ganameef ni jira ture. Inama gartee kabajamoo obbo kantiibaa keenya kan jaalanu kan kabajnu obbo Hadir Jawar zamana inni biiroo tana hoogganaa ture zamana sanii obbo Abdul Wahab Fanis komitee boordii gartee ispoortii ምክር ቤት keessa warra ture zamana saniitu murtaa'ee ture qaala gubaa'ee zamana saniif murtaa'ee illee na fidanii harkee jira hoggaan laloo dhugaadha yaada garagaraa achirraa kaasaniiti hoggaa achi biraan dabarru manni sanii yeroo hedduu cufaadha kanaafuu deeggarsa takka feesaanii piroojeektii ammaan dura isaan wajjii dalagaa bees feesaawut godhee jira kanaafuu ijoolleen tun deeggarsa barbaaddiidha deeggarsa hoggaa barbaaddu atleast guyyatti maalijjeetti waggaa takkatti 50,000 akka gartee murtaa'ee jiraa fi wanni san yeroo ammaan tanamu itti fufuu qabiyyeetiin amana wanni illee haasofnee jirra dhufanii na gaafatanii immoo xalayaadhaan nu gaafadhaa xalayaa sanarra dhaabbanneeti waan silaa murtaa'e san hojiirra oolchuudhaaf nurra dirqamaan jeeni sanarra waliigallee jirra waadaan amma dura galame san itti fufajeetiniin abdii qaba asumaaniin waadaa garuu barbaadanillee
Komishinar Firaa'ol Bulchaa Sarkas dirree dhawaan soonee gaarii dirree dhawaa mul'isuu fi babal'isuun alatti dargaggoota abbootii ogummaa taasisuu naamusaaf amala gaariin bocee guddisuu keessatti gumaacha ol'aanaa kan qabu waan ta'eef waggoota itti aanan keessatti dargaggootiin hedduun itti makamanii akka leenji'aniif ogummaa gaarii namni barachuuf qabaachuu qabu akka ta'e gorsaniiti jiran. Mirriisaan beekame mirriisaa yeroo hedduu hoggaa mirrii wayaa badii tolaga Abdulqaadir Bobbaasee jaambeeta badaa biyyoo abbaa guuzaa fayyaadee hin dhageenyee jebeeta xiqqoo taa'eeti asiiniin gadi deema haragaara buraaqi guyyaa keessatti hin taa'u guyyaa hoonaa carraaqii jira beeta kanaafuu waldeeggaruun dirqama taate jechuudha. Kan duraatiin hawaasni keenya ilaalcha inni ispoortiif qabu sirraa'uu qaba. Ispoortii jechuun fakkeenyaaf umriin isaanii hanga amata 9 irraa hanga amata 17 ijoolleen takka ispoortii dalaguu qabdi. Akkana jechuun maali jennaan saayintifiik puruufiinsiima. Namni kun hanga amata 9 gahu nyaanni inni nyaatu walitti hin kuufamu. Ni fiigaa ni taphataa garuu amata 9 amata 10 takka kana booda hanga amata 17 nyaanni kun walitti kuufamuu jalqaba. Potential yookaan immoo capacity gartee energy isa bakka takkatti walitti kuufamti. Hoggaa walitti kuufamte waan harkee hunda hojii oolchuu barbaada namni sana. Fakkeenyaaf badii yoo harkee badii dalaguu barbaada jechuudha. Yoo immoo ispoortii dalagee gurbaan kun at least irraa harcaati. Opportunity naannoo isaa jirtu hunda ni mul'attiif jechuudha. Kanaafuu capacityin ilmi namaa uumatti qabu kana agarsiisuun oksijiiniin gartee sammuu namaa tun hoggaa oksijiin harkattee naannoo keessa jiru hiriyeelee babbareedduu akkatu kana harkaa deemtaa jechuudha. Kanaafuu bifa saniin yoo madrasaalee hundarratti mana barumsaa hundarratti piroojeektii amma taaddagiidha ta'an ijoollee xixiqqoo eegaluu deemna. Hoggaa sana eegalle foolaappii feetii moonitaringii feetii fiidbaakii bareedaa gad ta'anii ilaaluu barbaadde dalagaan tun tiyya jedhanii qabatanii itti deemuu barbaadde jechuudha. Saniif immoo gaa fuulduraaf dalagaa babbareedduu yaadnee jirra. Sana adeemsaan ilaalla jeetiniin hawwii qabaati orma gartee dubbatee oduu taatee haftoo osoo hin taane warra dubbatee hojiidhaanis garsiisuu nu haguuru jeetiniin tiraanis irraa goola. Qorfiin aadaaf artii teenya mil'ata sochii sarkas dirree dhawaadhaa qaamota dhimmi ilaallatu gaaffii isaan kaasaniif deebii qabannee kan itti dhiyaanne kanumaan goolabneeti jirra nu hordofuu keessaniif allamagan.